adaraa keessan namoonni akka carraa ta'ee viidiyoon kun isinitti dhufe viidiyoo kana sheerii otoo hin godhin bira hin darbina namni hundumtuu dhaga'uu qaba dhaggeeffachuu qaba arguu qaba suuraa isin asirratti argaa jirtan obboleettii keessanidha obboleettii keenyadha kan isheen dhalatte Oromiyaa keessatti yeroo ta'u maqaan ishee Abiyoot Bulaa jedhama imala ishee akkuma nama kamiitu hojjedheen of jijjiira maatii koon jijjiira jettee imala ishee gara Saudi Arabiyaa godhatte akkuma carraa ta'ee manni ishee ga'e isheedhaaf hin taane hojiidhaaf isheedhaaf hin taane biirootti gaafa bilbilattu warri biiroo tumanii achumatti ishee deebisan reebanii caccabsanii achuma manicha sanatti ishee deebisan eenyuun gadiree warri ishee hojjechiisan ammallee akkuma jarri godhan jararraa arganii mucaa kana caccabsanii lafa kaa'anii jiru ammaaf garuu yoo dandeessan lubbuu konaa baraaraa jedhaa jirti mucaan kun lakkoofsa biiroo isheen ittiin dhufte kan biyya kana keessaa fi kan biyya keessa isiniif maxxansa maqaan biiroo isheen ittiin dhufte kanadha kun suuraa irratti akkuma isin argaa jirtan kana kan inni argamu biiroon kun kan inni argamu naannoo Wagaagetti naannoo jedhamu naannoo Masaalamiyaatti askoo keessa naannoo askoo Masaalamiyaa naannoo kanattidha kan inni argamu biiroon kun naan jette mucaan kun akkanatti himatteetti kanaaf biiroon kun gaafa irratti bilbilamu silkii nama jalaa hin kaasu rakkoon warra biiroo biyya keenya rakkoon keessa inni guddaan ijoollee keenya ficcisiisaa kan jiru isin rakkoo keessanidha utuu isin ijoollee keessan kabajjan ijoollee keenya nuu kabajjanii isiniin arganii waan isin hojjettan hojjetu jarrirree yoo isin reebdanii arrabsanii wajjin ariitu ta'ee isaanillee caccabsanii achi dhoksanii hin badde jedhanii iddoo tokko kaa'anii nagaadhaan waggaa guutuu umurii guutuu maatiin barbaadaa hafu jechuudha ijoollee kana kanaaf biiroo ijoollee gara biyya keessaatti fiddan adaraa keessan yookaan itti gaafatamummaa guutuu fudhadhaa isin yeroo baay'ee kan isin falmitaniif arabootaafidha rakkoo ijoollee keenya hin laaltan kan isin dubbattaniif kan isin falmitaniif jaraaf rakkoo keenya garuu madaa keenya garuu kan beeku nuyidha ijoollee biyya arabaa manicha keessa warra jiranidha madaa isaanii kan beekan kanaaf lakkoofsi bilbila warra ammaa kun hin kaasan silkii nama jalaan kaasanii duwwaa 9 ammallee duwwaa 9 irran isinii deebi'a duwwaa 9 inni lammaffaan duwwaa 9 biiroon kun dafaa mucaa kana qaqqabaa lubbuu ishee baraara dafaa lubbuu mucaa kanaa baraara uummanni wal gargaaraa sheerii godha lubbuu mucaa kanaa baraara lubbuun mucaa kanaa waaqaa gaditti harka uummataa fi harka biiroo kana keessa jira isinitti dabarsee hay carraa keenya dhugaa waaqayyo jechuudha maaliif akka ta'e carraan keenya hin beeku obboleettiin keenya akkuma anaa akkuma siinan dalagadha jettee biyya Saudi Arabiyaa dhufte biyya Saudi Arabiyaa erga dhufteen booda iddoon isheen jirtu sun hin taaneef baay'ee rakkisaadha baay'ee haala ulfaataa keessa jirti obboleettiin keenya asii kaatee biiroodha kan itti uffisanii lakkoofsa shurraabii itti uffisanii shurraabii isaanii irratti lakkoofsa isaanii kennaniif lakkoofsa argama lamaa jechuudha lama kennaniifi waa hundumaayyuu maqaa isaaniitis suuraa isaaniitis maxxanfatanii jiran garuu jechuudha kaatee gaafa biirootti itti bilbiltee jettu itti bilbilattee gaafa isaan yaamanii jedhanii mucayyoo tana tumanii warri biiroo tumanii raawwatanii wannaatti deebisan bakka dalagaatti ishii deebisan hedduu takka nama gaddisiisa ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtan obboleettiin keessan nagaa guutuun qabasin jecha egaa hordoftoota kiyya warreen chaanaala kiyya afaaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa maasiin jechuu barbaade obboleewwan kooyi nuti hin nyaannan tun nama nyaatti Micayoon kun du'aa fi jireenya jidduun jira. Maaloo obboleewwan koo na dhaqqabaa, maaloo Oromoo koo na dhaqqabaa jechaa jirti. Biiroon immoo natume jechaa jirti. Biiroonis hojii biiroo laalame, dhugaa waaqayyoo hojii biiroo kana laalame. Waan isaan ijoollee keenya godhan dhugaa waaqaa jechuudha. Wanti ijoollee keenya godhan waan hedduudha jechuudha. Waan haganan jedhamee hin dhumneedha jechuudha. Mee maaliidhaaf sidaa lakkoofsatti kennanii maali micayoo kana tumu? Garuu isaan yeroo hundayyuu akkuma micayoon jettuyyuu isaan nu'iif hin dubbatan. Nu'i akka waan badooma akka waan nama badaa wayititti nu laalu jechuudha. Warrumti biiroo lammumti keenya kun jechuudha. Lammuma nuti irraa lammii keenya jennee itti maxxannee nu biiroo nu ejjetee nu hojjetaa hin jennu kun nu'i akka badduu akka waan badduu wayititti nu laalu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo hedduu nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa.
wanti ijoolleen keenya keessa jiran jechuudha. Keessattuu ijoollee haaraa dhuftan shurraabii xuffisanii lakkoofsa isaanii irratti maxxansanii gaafa isaan itti bilbilatan rakkinni tokko gaafa gahee irratti bilbilatan yookiin kun nutti hin bilbilin jedha kun yaamettuma kun immoo akkuma barbaadetti ishii of sillisuuf ajjeesedhaan. Maali kuni maali fi erga namni tokko rakkina erga hin taane maali biyyarraa fidan wanti biyyarraa isaa fidanii asitti ijoollee keenya taranii maali rakkina guddaa kan qabu yeroo baay'ee kan dubbachaa jirru madaamota miti nuti amma madaamota jennee dura isaan irratti cabacabaa turre garuu isaanii miti kan rakkina cimaa qabu biiroo Itoophiyaa keenya kan ijoollee keenyaa hojjetu dallaaltota ijoollee keenyaa asitti guuree asitti arraaggafee irratti taphachaa jiru kana jechuudha. Maaliif jarris isaan jalaa laalan waan ta'eef osoo isaarra biiroon keenya xinqaaqee qabaatee eegumsa cimaa qabaatee ta'eeti har'a jarri illee nurratti hin taphatu jechuudha. Isaan arganii akkuma isaan nurratti taphatan isaan illee nurratti taphataa jiru jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya kana kaa namni wallaaltan jirtanii suuraa tempereerii godhaalee adaraa keessa namni gargaaruu dandeessan gargaaraa du'a jalaa baraaraa maaloo na baraaraa jechaa jirti. Ijoolleen keenya gamaa gamanaa iyyachaa jiru. Maaloo lammii koo gargaara. Lammii koo obboleettii keenya harka diinaa keessaa baasaa. Hayi hin nyaannan kun nama nyaatti waan ijoollee keenya goone hin qabdu. Nuti waan nama nu mirmatu dhabnee waaqayyo nu mirmatu. Hedduu takka nama gaddisiisa ijoolleen keenya keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan hedduu rakkachaa jiran hedduu biyya kana keessatti Saudi Arabiyaa keessatti hedduu rakkachaa jirti ijoolleen hedduu takka rakkachaa jirti. Maaloo warri biyyaallee of eeggadha. Maaloo mootii jechan biyyarraa guurtanii biyya ormaa keessatti hin dararina qarshiif jettanii jechuudha. Maaliif karaa irraan deemtaniif iddoo irraan deemtaniif ilaallachaa oofaa daa'imallee boodee dhuftan jechuudha. Silaa daa'ima mana waggaa 10 gadi as guuraa jirtani hedduu nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Ijoolleen kunniin rakkina hedduu hin beekan waan hedduu hin beekan manni madadeen kaameera alli kaameera ijoollee wanti isaan beekaniif qoxxaban waan tokko yoo balleessan jarri sirraan garagaltu jechuudha. Kanaaf adaraa keessa warri biyya keessa jiraataniitis ilmoo teessan xixiqqoo guurtanii as argitan sirriitti of eeggadhaa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Qarshiidhaaf jettanii daa'ima teessa lubbuu hin gurgurina. Rabbi ijoollee namni keenya intala baluu deemte jechaa wal jalatti ilaallattanii raawwatanii daa'ima odoo humaan beenne odoo ofii hin ashiitiin beenne daa'ima waggaa 18 gadi as guurtan jechuudha. Maal beetti kan waggaa 18 gadi maal beetti maalitti beetti barumsa ishiitu barattee haalaan xumurtee hin dhufne asitti waraa dhuftee asitti siqaayii meeqaa garte jechuudha. Biyya ormaa dhadheet hojjenna yoo jennu gaafa biyya keessatti ilaalu waanuma salphaa nutti fakkaata waanuma birrii kana lafaa haranii illee fidan nutti fakkaata. Akkaataa birrii itti dhufte nama keessa hojjetee beekutu beeka malee kuwwan namaa beekuu hin danda'u. Osoo maatiin keenyallee jechuudha. Gaafa osoo biyya ormaa dhufanii siqaayii akka nu agarre kanatti arganii ilmoo ofii biyyaan baafatan jechuudha. Ani ofii kooti jechuudha. Dhugaas ni jedha obboloota ko. Ani ofii kooti gubadhe biyya ormaatti gubadhee siqaayii meeqa argee bifa kiyyatti qayyaree umrii keetti fixe garuu daa'ima kiyya irratti iyyummaa ta'e qoraan irratti gurguramanii daa'ima kiyya alan baasu akka ishii ala baatee hojjechuu hin barbaadu. Maaliif beektanii? Maali siqaayin biyya ormaa malee hin jiru biyya keessatti gaafa hojjettee nagarta. Daa'ilmoo ani arge ilmoon koo akka argu hin barbaadu biyya ormaa kana keessa jechuudha. Bakka gaafa hojjettee atillee biyya keenya keessatti jijjiiramuu dandeenya. Garuu waan akkasumatti fakkaanne ganuu biyyaa baanu jechuudha. Kanaaf immoo adaraa keessan daa'ima waan beekne erginaa isiniin jechuu barbaada. Hedduu nama gaddisiisa kaa obboleewwan koo akkuma beekamu kun obboleettii keenya adaraa keessan namni obboleettii kana itti dhiyaachuu dandeessanii gargaaraa biiroodha warra kana gochaa jiru immoo warra biirooti warra ijoollee keenya irratti har'allee borullee irratti taphachaa jiru warra biirooti irratti taphachaa jira ijoollee keenya irratti taphachaa jira jechuudha. Rabbi gaafa isaan nu dubbadhaa jedhanii irratti bilbilan isaanii si ari'uu jechuudha si arrabsuu jechuudha si bulookuu jechuudha. Innaa hedduu of ajjeesifaasiin jedhu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyoo sinaa eegu siniin jedha obboleewwan koo waaqayyoon obboleettii keenya harka diinaa keessaa ishee haa fuudhu. Isinillee waaqayyo immoo sinaa tiksuu keessattuu immoo ijoollee haarawaa dhufta sirriitti xinqaaqee guddaa godhaa waan hundarrattu hojii isaanii irrattis ta'ee waan hundumarrattu iyyuu xinqaaqee guddaa godhaa isin jedha waaqayyo sinaa eegu. Hunduma keenya waaqayyo nu haa eegu akkatti baanu beekne malee akkatti gallu hin beeknu ijoollee dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Naa kasin jedha obboloota koo warroonni immoo chaanaala kee afaaraa taata subscribe gochuun maamila keenya ta'aa nuti dabalamaa nu jajjabeessaa akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomenti irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyya isiniin jaaladhaa isin kabajaa bakkuma jirtanitti waaqayyo silfaana haa ta'u waliif hirmadhaa adaraa keessan lammii koo ol cinaa jedhaa walirratti
hin laayinaa isin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deemti viidiyoo kanaan immoo tursi gaarii